Uummanni Oromoo kam nagaa jirtanii hundi keessanuu dhiiga obboleessa keenyaa kan dhuge ifaan galatti namitti isa bira dhuftee geegessuuf inni manaa bahe. Shifeerri harka bitaa irra taa'a. Hacaaluun kan dhaame harka mirgaa irraan kun waan ifa galaati. Kun isin hundinuu ilaalaa ilmaan Oromoo sheer godhaa dhiiga obboleessa keenyaa bahuu qabu. Mee Hacaaluun isiin sila osoo namni biraa alaan dhahe taate isiillee hin madoofne. Rasaasni kallattiin kaleen seene kuni biruma teettee ofumaa isiitii isit dhahe malee nama biraatii miti. Mirgarraan teettee silaa isii bira taree akkamiin rasaasni Hacaaluuf seena. Isiilleen silaa hin dhaamte osoo diinni biraa alagaan biraa dhahe. Kuni waan Dr. Abiyyi itti yaadee itti hojjete namittiin bilxiginnaa deeggarte. Atantamatti dhiinni goota keenya barbaadamee bahuu qaba. Mee isin hundinuu Oromoon irratti xiyyeeffadhaati viidiyoo kana ilaalaa akka wallaalummaa kiyyaasitti jechuudha. Wallaahi mee isin mirgarraan dhaame osoo bitaa irraan dhaame alaa itti tokkofamee dhaamee jenna. Mirgarraan dhaame Hacaaluun isiin teessoo mirgaa irra teetti. Shifeerri akka seera Itoophiyaatti mirgarra mariin mirgarra bitaa irra jira mariin bitaa irra jira. Bitaan oofa. Hacaaluun kadhaame harka kalee mirgaatiin dhaabe. Bira teettee ofii isiitii dhoofte. Mee isinummaa uummanni Oromoo laala osoo diinni biraa dhahe taate isiillee namittiin sun yookiin hin madoofti yoo rasaasnillee lubbuu isiillee baasuu baate hin madoofti. Dhugaan ifa gala jirtu. Kun waan Dr. Abiyyi Ahmad itti hojjetame itti bitame. Wallaahi Oromoo namitti san akka qabamu godhaa Rabbi sodaadhaati. Iyya dabarsaa namitti santu Hacaaluu ajjeese. Rasaasuma ofiitiin kama harkaa qabatteen ajjeefte malee Hacaaluu namni biraa hin ajjeefne. Diinni biraa alaan osoo itti tokkosee Hacaaluun bakka biraa dhaahama yookiin. Kana namni bira taa'ee teessoo isaa cinaa taa'ee itti kalemaan itti kaa'ee akka lubbuun isaa baddutti malee diinni gara jabinna kanaa olii hin jiru. Malee Hacaaluun osoo badhee irraa dhaame foddaa keessaan taree dandamachuu danda'a. Yoo gara sammuu kanniin taate malee rasaasni laafaa dhufa. Bira teettee rasaasa ofuma ofiiti harka mirgumirraan itti keette. Osoo badheen dhufe Hacaaluu yookiin gara bitaatiin as dha'a malee isii irraan taree isii mirgarraan jirtu isii irraan as hin taru abadan. Mee isinummaan laala mee kanallee laala bakka kana. Akkamitti akkana ta'a Oromoo kiyya. Namitti tana kunoo isin hundinuu argaa. Namitti tan akka wallaalummaatti yaade namitti tan ajjeese namni biraalleen ajjeenne shugguxii ofii harkaa qabduun ajjeefte Hacaaluu akka wallaalummaa kiyyaatitti wallaahi garanna gubate yoo dubbii laalee namitti tan irratti olola deemaaru yoo laalu dhibba akka kiyyatti ka fudhatamu qabu akka kiyyatti akka ofamansiisutti akka wallaalummaa kiyyaatitti namitti tan namni isii ajjeese namni Hacaaluu ajjeese.